Ishii kana fakkaataa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa jirra jirtu akkam nagaa keessanii isin jedha. Dursaa baga ayyaana qilleetiin isin ga'ee isiniin jechaan illee kunoo akkuma argitanii ayyaanni qillee kaa kunoo kana qabaa jechuudha. Kun lukkuu kuni foon girca fuudhee jechuudha. Akkanatti ayyaana ofii fataadhaan dabarsuu isiniin jedha. Kunoo amma illee argitan kun haati miliyoon jechuudha. Kushiina arti jechuudha. Kushiina artii kushiinatti kunoo waan ishiin qopheessaa jirtu kan argitanii. Achittis immoo mana sanattis waan argitan jechuudha. Dura hin dagannee kanaafuu kunoo hojiin haati miliyoon hojjechaa jirtu kana fakkaata. Ammaa fi nyaanni hundi qophaa'aa jira. Koottaadha ayyaana waliin dabarsinaa. Ayyaana gaarii isiniifis haa ta'u. Isin jechaa haati miliyoonii asirratti maal jetti? Kan waliin laallu ta'a. Haadha miliyoon maal jetta? Ayyaanni kun ayyaana maal sitti fakkaata? Mee akkam haala kamiin darbaa? Ulana naasaan ayyaana ulana naasaan indoo harkaan hojjetta malee afaan hin miti. Dura jettanii fayyaa keessanii bakka nagaa fayyaa taatan wantoota keenya walitti isin ga'e isiniin jechaa egaa kushiina keenyatti kinoo kanaan ittoo hojjetachaa jirra. Ittoon keenya siyaarra guyyaa roobidha garuu ayyaanni guyyaa roobii oolee roobiin immoo roobiin soomamu jechuudha. Boruu soomamaa fakkaata garuu beeku abboota caalallee har'a fissigiidha. Boruu soomamaa fakkaata. Kana fakkaata. Haala kanaan dabarsinaa sababni isaas galachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef har'a soomuun nu barbaachisu, nyaachuu, gammaduu, dhuguu, taphachuu nu barbaachisaa. Akkasumas immoo mana qulqullummaa mana abbaa keenyaa baala waldii deemnee haala saniin ayyaana isaa ayyaaneffachuu kabajuutu nurra jiraata. Kaa ganama deemneet achi geenyeechi as deebineet fakkaata. Isinii jennaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Bakkuma jirtanitti alas jiraattanii biyya keessas jiraattanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Kana fakkaata. Egaa keessummoota keenya kun akkam argitanii kun keessummaas manaa qabna. Akkanatti kun haati miliyoonii isaas kun daa'ima baachifteeti gara hojii bobbaate jechuudha. Kana fakkaataa keessummaa keenya baga itti isin ga'e isiniin jedhanis. Ammaa fi nutis kun waan argitan kana koottaa waliin dabarsinaa ayyaana gaarii isiniifis haa ta'u isiniin jedha. Haftuu waliinuu itti deemnaa isiniin jedha.